Garuu waa takkan siddama baar akka haala takkatti ilmaan kiyya qofaa amaana. Ilmaan kiyya dhiistee karaa biraas hin deddeemin kophaa isaanii dhiistee guutuu madrasaa jirti. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan hordoftotaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii baga jiraattan jecha ashamaa harka fuunee hordoftotaa fi daawwattoota kiyya kunooti har'aan tana fatiyaan isinii dhuftee jirti. Warreen fatiyaa eessa geessee rabbijii as bahii dubbaddu warnaan jettan keessaan dhuftanii nin jira. Alhamdulillah rabbil alamin kunoo nin jira isinin jaa hedduu yaaddoytanii warra keessaan dhuftanii komentiin illee taatu nagaafachuu jirtan hedduu jirtanii galatoomaa alfaaddaa oromootii qaqqaalii isinin jaaladha isinin kabaja. Wallee hangamta kana hojii rakkachuu jirtanii niin beekaa obboleeyyiin kiyya qaqqaalii isinii dhufeetiin jira. Warreen keessaan dhuftanii fatiyaa eessa kuttee as bahii dubbadhu jechuu turtanii kalee irraa eegaltanii anis haalumaatu namijjaa'anii kalee viidiyoo isin waraabuu hin dandeenye maaliif yoo jettan bakkuma jiruu kanaatu murteessa. Dhugaa yoo ta'e yaani manarraa eeggaddan manarraa deeme eegan manarraa deeme warra arabaa warra duraan wal beeknu warra biraan hojjechuu ture duraan bira hojjechuu ture wal beekna akkanatti isaan bira dhaqxee isaan bira hin jira. Alhamdulillah rabbil alamin garuu obboleeyyiin kiyya wallahi na wajjin warra rakkachuu jirtanii afuura kennu dhageessisii as bahee warra naan jettanii kalees hedduu shabakaatu na bira hin jirre warra hedduu na bilbilu jirtanii jira. WhatsAppidhaan ta'us imoon ta'us nama hedduu na bilbilu ture bakkeen jiru neetworkiin hedduu dadhabaadha. Saniifin isin jalaa dubbachuu dhabee dhiifama naa godhaa obboleeyyan kiyya wallahi na wajjin rakkachuu jirtanii na wajjin hedduu cinqamuu jirtanii niin beekaa anis haalumaatu namijjaa'anii obboleeyyan kiyya. Egaa kunooti eegan eeggadda manaa bee ganduma arabaa saniin jira. Obboleeyyan kiyya dhugaadaa warra obboleeyyan kiyya dhugaadhaa nama hedduutu ilmaan kee dhiistee manarraan deemnii jechuu jirtanii. Anuu ilmaan kiyya dhiisuuf illee miti nillee dhiisuu maaliif ilmaan kana anumaatu itti rakkatetti cinqame. Garuu otuu dhiisuun ta'ini guyyuma xiqqoo hanga haala mijeeffadhee inshaallah biiznillah akkasitti ilmaan kiyya biraniin deebi'a yoo rabbiin jee akkasi ilmaan kiyya sulattu jajjabduudha. Hamzaa xiqqaa yoo ta'e malee ijoolleen ta'an lubbuu baranii jiranii jajjabduudha jechuu kiyya. Anis garaan na dandeellee miti garuu natti heddummaate akkasii natti heddummaate waan hin godhuu wallaaleetti kumame biraa deemee waa fura fudhadhee jeetiin biraa deemee akkasii nama hedduutu garuu wallahi rabbi na qabu jirtanii mana keetirraan deemnee waati manarraa deemtee adawwiiteetti gammadaa dhugaan hin beeka nama hedduu ka gammadu jira mana kiyyarraa deemuu kiyyarraa nama hedduun ni gammadan hin beekaasi. Garuu ani obsi heddummates nama dadhabsan hin dadhabe xiqqoo sammuu tanaan boqonnaatti kan naa jeetiin deeme. Deemsa kiyya kana keessattis waan dhufuu deemu ni ilaala. Akkuma inni jiru intala san mana kanas fidus nillee fiduu akka finnees ni beeka. Anaa miti nama hojii jiru nama hojii nyaachuu jirutu isatti hin dhisne. Niin fidaa afaan inni xarraq jiru kan nillee fidu mana kana balbala mana kanaa hin fidu. Warra ittiin dhisne warra wajjii jirru ollaa halee nama hedduu jira ittiin dhiisan afaanuma naa jeffatee haafin ulee godhaa jeeti kanuma ulee godhaa oola yoo fides numan eega. Garuu ani waan itti deeme manarraa xiqqoo hangamta akka fatiyaan obsa qabdii hangamta akka obsuu turtee mana kana keessaa waa meeqa qabdee taa'uun jirti haalaalu. Haalaalummee haatittuun hangamta akka ilmaan sii wajjin obsa qabdii. Hangamta akkatti rakkatti haalaaluun dhiira hin beekaa baarra nama takka ijoollee waa godhe kanneen illee beekuu miti. Ifiifuu mataa isaatiifuu shaayii danfachuu nama beekuu miti. Isan hin beekaa malee akka godhu numan eegaanis. Akkasii daawwattoota kiyya ammas bahariif hin dhaamsa qaba. Maal na bilbilta? Waan na bilbiltu san maali? Deemii naan jette mana keetirraa deeme. Yoo ati gabbaate silleen barbaadu naan jette deeme mana keetirra. Alhamdulillah garuu wallahi dachii rabbii balloodha. Waan rabbiin dachii balliseefu akka namni waliin rakkisneefi. Dachiin tun balloo. Saniif deemii
yoo ati gabbaate siin barbaadu akkanaan jettettis ati na barbaadu baattus ilmaan kiyyaan na barbaada. Ijoollee kiyya niin dubbisa. Bilbila ni qabdi mucayyoon tiyya guddoon niin dubbisa sa'a isaatti niin dubbisa. Alhamdulillah ijoollee tiyya niin xammana yeroo yerootti dawwalaa fi garuu anti waan ati na bilbiltuuf kanaan na dhibe. Deemi jettee sirraa deemee ammaa irraa na bilbiltari. Guuttadhu muraada kee takka guuttatteemi ka hafeesoo jiraatee guuttadhu. Isis mana kana hin fidaa jettees fidadhu. Sumaan eegaa taayaanis. Tabiraa takka hin jirtu. Akkasi inshaallah biiznillah hordoftoota kiyya natti illee naarina dhiifama naa godha warra deemsa kiyyan fene hedduu jirtan hin beeka. Warra deemsa kiyyallee akka deemu barbaadu ni jiran. Ni jira. Daawwattoota kiyya hordoftoota kiyya immoo wallaahi akka mana kiyyarra hin baane nam hedduu nadhaamu jirtan. Naa galatooma wallaahi naa alfaadha. Qaalii teessanillee godhuu diddaa fi miti kan hin beeku. Maaliif? Anaatu as keessatti bulchitina keessa mana kana keessatti akkanatti jiraatu naaf beeka. Hangamti akka obsii akkan taa'u jirus naaf beeka. Garuu amma obsii kiyya hedduu daangaa dabarteeti. Dadhabeetiin akkasitti dadhabeetiin deebi'ee jechuu kiyya. Narra laalina. Wallaahi dhiifama naa godha. Nama hedduu na harkachuu jirta. Garuu alhamdulillah ni jira. Bahar engaddas akkasitti harka qullaa manarraa baate akka bahu na goote. Garuu alhamdulillah ni jira. Ahlii rabbii guutuudha. Warra nama bira jiru kan turaan bira hojjechuun ture. Hedduu walbinaa yeroo kaanis yeroo nagayyaas biraa dhaqeetan wal ziyaarraa. Akkasii magaalaa keessan jira. Alhamdulillah rabbil aalamiin magaalaan bal'oodha. Dhalaadhaan bakkuma fedhe seenee dalagachuun hin dandeenya. Fatiyaan harka qullaa baatee waan akkas gooteefis ni beekan. Maaliif ni deebitii waan takka waan gootu hin beektu. Ni deebitii waan takka harkaan qabdu jettees alhamdulillah ni dalagadda. Dalagaddeetiin jiraadda. Inshaallah yeroo gabaabduu keessattis akkasitti garta. Dhaadannoo fi miti garuu dhalaadhaan dahaa bakkuma hunda qaaliidha. Amala sitiif wanti siti bakka mana arabaa seentee dalagachuu ni dandeessi. Duraanuu kaayoo biyyarraa baane ni dalagannaa fi garuu hireen qooda rabbitii waliin dhufnee alhamdulillah ilmaan biriiraa kana wajji horree garuu wallaalleetii ammaan tana akkasitti walta'iinsi nu jidduu dhabamtee egaa bakkee tana geenye rakkoo sin qabu. Takkallee uma rabbiin jee malee hin taatu. Takkallee tarabbii jee malee hin taatu. Arraan tana atis tabiraa fuute. Haalni haariyaa waahidaa jaanii. Haariyaa tana hedduu gama haariyaa kana goruu jirta. Siin harkaasi bahar ka duraaniitti simitiin hin beeka. Harkutti hin jiraanaa miti. Yoon dogongoree daawwattoota kiyyeessinillee laalame. Haasawaa isaa fi hatta waa hundi isaa hojjijjiiramee jira bahar. Amma dhaadannoo malee hafee jira bahar. Aadaadhatu warra waan haariyaa qaba. Garuu ilillii yaa anaa yaa ilillii filadhu mana kana keessa deebisuuf. Mana kee keessa anaaf ilillii filadhu deebisuuf. Laa ilillii mana kana keessatti deebisaa yoo yaada qabaatte akka amma dura naan jettisanitti homaa rakkoon qabu. Inshaallah xiqqoo obsi haala mijeeffadheetiin ilmaan kiyya sirraa fudhadha. Ilmaan kiyya namalee nam tokko hin qaban. Ilmaan kiyya takkaas biraa gabbahee hin beeku. Isaanis na biraa gabbahan hin beeku. Takka kophaa ta'anis hin beekan. Arraan tanee qalbiin irraa cabaan hin beekan rifatanii. Garuu sosobatti hin jira bilbilee fi dalagaan dhaqee maaliin isinii fitee dhufaa maal jeetiin gaa sammuu ijoolleetiin sosobeetiin isiniif hin dhufaa maaliin isinii fitee dhufaa maal jeetiin dalagaan dhaqee maal jeetiin sosobu jira. Garuu eega murteeffadhu atis. Eega akkas jette ilmaan sirraa hin fuudhaa. Akkas siif ililliin dachiin isiniif haa bal'attu. Mana isiniif hin gadhiisa. Maaliif? Dirqamaallee miti. Yoo ati fedhiinsa qabaatte ilillii mana kana keessa deebi'uu qabdi as galuu qabdi yoo jette ani immoo badalee si hojii mana tokko keessa galuu irra yoo anummaa mana isinii dhiisee deemeera naa hojja. Maal isin barbaadure? Duraanis manaaf ilillii walitti malluun sin jee akkasii baar nattillee bilbilee. Amma marraa na bilbiltare. Deemee jette qaalii ta'e godhee deemee sirra.
mana keetirraa deemi. Akkasii badala nan bilbiltu. Ililli bilbiladhu yaammadhu. Mana arabaa jirtimi. Kootuu je yaammadhu isuma. Ani waan bilbiltuuf hin qabdu. Ammas ani ni hun deebi'u manuma sanattu. Ni hun deebi'u. Deebi'u hin taa'an. Inshallah haala kiyya mijeeffadheetin sanboota ni hun deebi'u manuma san. Akkasitti si ballisa. Akkasii Fatiyaan mana deebitu hin jirtu. Fatiyaa irraanfadhu. Irraanfadhu Fatiyaa. Akka dhaadattee akkasitti daddarbitee jecha jetteeni sibiraa kuttee manarraa illee baastee irraanfadhu. Inshaallah rabbiin naa milkeessu. Ilmaan kiyyallee inshaallah hanga yeroo waa xiqqoo qofaa obsi. Sirraa hin fuudha. Gama biraatiin immoo Fatiyaatti hin bilbileen. Ililli qabdaa ililli bilbiladhu. Koomadiyoom dawwaltee mana arabaarraa yoom galtaa maal jettee akkas jarjartee gattu sani ililleen sanuma yaammadduun sinja. Sanuma yaammaddu manatti asii dhuftu. Tafatiyaa irraanfadhu. Garuu waa takkan siddaama baar. Akka haadha takkatti. Ilmaan kiyya qofa amaana. Ilmaan kiyya dhiistee karaa biraas hin deddeemin kophaa isaanii dhiistee guddoon madrasaa jirti. Neen bilbilaan hin gaafadhaa guddoollee. Madrasaa jirti ilmaan dhiistee kophaa hin deddeemin. Dhiistee biraa hin deddeemin jechuu kiyya. Nillee narraan beeleessin. Bira jiraadhee beela isaanii deebuu isaanii nanii matanii garuu godhufillee baattu alaa fitiif waan isaan barbaadan. Ana hammeessite manarraa na ariite ilmaan quba qabaadhu. Ilmaan dhiistee deddeemaan oliin. Waan nyaatanii fi waan uffatan waa hunda quba qabaadhu. Hanganumaan sidhaamuu barbaada. Inshaallah ilmaan keetii garuu akka haadhaatti akka haadhaatti ni yaadan jee yaadu. Maaliif haadhumaatu beela ilmaaniif deebi'uu ilmaanii haadhumaa beeka. Garuu hanga biraa deemee kan hanga guyyuma takka lama kana narraan beelessi narraan deebi'uusin kanumaan amaanaa sidhaamuu barbaada. Tabiraa miti waan biraa waan sidhaamuu qabu ilmaan makayyaan qabaa isaanuma amaanaa sidhaame narraa akka hin deebonne narraa akka hin beelonne. Duraanuu mana na ooltu ati ni deddeemtaan hin beeka. Mana na ooltu akka Fatiyaan mana jirtu miti amma. Duraan naa keessa jira ilmaan keessa. Ilmaan dhiistee kophaa hin deddeemin. Ilmaan sodaatan kophaa galla ollaan nu cinaan jirtu. Namni nurraa xiqqoo fagoodha. Namni nu cinaan jiru araba keessa galla. Ollaan keenya araba akkasitti beekumsa hin qabnu walitti. Garuu eegaati jaalattee fuute. Siif jaarti taati. San siifisin walitti sinaa urgeessu. Garuu gama kiyyaan anaa fi Lillii walitti hin tollu. Ni walitti hin mallu mana tokko keessa galuuf. Walitti hin tollu mana tokko keessa galuuf. Ati jaalattee atummaan jaaladhu. Abadan isii mana kana keessa yoo galee bakkee biraan galfadde jette immoo anaatu yeroo gabaabduu keessa dhufee ilmaan sirraa fudhadhee akkasii si bal'isna dachi. Akkasii waa hedduun dhagee jira. Ijoollee tiyallee ni dubbisa tasanii rakkoon godhin. Ilmaan wal dubbisuu jira. Garuu akkaataa itti deemuu jirtu kana numan eega. Daawwattoota kiyya akkasii ilmaan kiyya inshaallah ittiin deebi'a yoo rabbiin jee. Garuu bahariin baana yaadaaf muraasa kee rabbi siif haa guutu. Siifillee guutamee jira. Ka hafellee yoo jiraate siif haa guutuun jira. Anis inshaallah ilmaan kiyyallee akkanarraa rifatanii akkanarraa rakkatan hin barbaadu. Du'aa himaan jabaadhaa. Du'aa hin ajana dhaabbadhaan isin jaa. Du'aa illee naa godhu jirtanii. Wallaahi hedduu galatoomaa naaf ulfaadhaa. Waan isin joon beeku wallaahi obboleeyyan kiyya. Qaqqaalii hedduu naa galatoomaa naa ulfaadhaa. Rabbi bakkuma jirtanitti hamtu isinirraa haa qabu. Toltuu malee. Inshaallah akka itti yaaddanii miti akka itti yaaddan olitti rabbi isiniif haa ta'uu jechaati. Warra natti aartanillee dhiifama naa godha. Wallaahi nama hedduu natti aaraan hin beeka. Dhiifama naa godha. Natti naarinaa isiniin jaa. Warra gubatee beekaa jechuu kiyya.
ibiddi abbumaarra bu'ee gubaa jira. Namni akka guyyatti warra gubatee jiraate jechuun warra aaree jiraate ni beeka. Natti naaru garuu natti illee naarina. Inshaallah bismillah. Hanga viidiyoo biraatti walitti dhufnutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi.